Ana hojjeta istooviin keessan gubateera rakkoo guddaan irra ga'eera balaa hamaa keessa jira osoo abidda ijoollaan si ol qabu istooviin keessan gubate kan jedhu odeeffadhee naminatti meennaanan dhufe. Eeyyena jalaa baay'ee tabalaashee ture garuu gaafan si ilaalu waanuma istoovii kana hojjetu sirra hin jiru sirratti argaa hin jiru maanni meeshaaleen sirkaa kun. Gummaa mana namaa keessa galuu dhiistan gaariin ta'e anatu beekaa waan hin hojjetu amma istooviin jira yoo ta'e natti gaffidaati iddoo heetti ishee gadi deebisan. Naasirreessuu dhufte moo caccabsuu dhufte baay'ee natti hin tolle haalli kee garuu dhaqeen fidaa qoneeki. Ilaa istoovii kana birrii baay'eedhaan bitee qarshii baay'eedhaan bitee sirriitti na hojjetu. Tole qarshii baay'ee. Akka waan takkan tabalaashessine garuu. Rakkoon qabu. Lafa ilaalu baay'ee na sodaachiseera. Madooshaa kanaan hojjetu taanaan garuu na jalaa caccabsuuf malee sirreessuutti. Sirma yoo cabeera lama cabsinaa. Cabaa miti kun haaraadhaama. Haaraadha? Maaliif sirreessi? Qarshii 500 hin biteenii. 500 bitanii? Amma waatu jira garuu isa dursa walii galtee qabna. Walii galtee gaafa hin jedhu dursa mallatteessuus hin barbaachisa. Maaliif gatiin taaksii kutamaa gibiran kaffallaa waa baay'ee waan jiruuf isinis yaada kaasuu dandeessu booda istoopiin kun yoo akka carraa hojjetame birri kaffaluu dhiisuu dandeessu waan ta'eef walii galteetu jira. Walii galtee kana mallatteessitanii booda gara hojiitti seenaa. Tokkoffaa immoo wanta isin mallatteessitanii meeshaan kun akka carraa yoo cabe yoo akka carraa akkas jallate itti gaafatamummaa isaa ani hin fudhadhu. Anatu fudhata mallatteessitu. Yoo tasuma hojjechuu dide rakkoon qabu waan jedhu mallatteessuu qabu. Abbaa carraa. Nani namni abbaa. Maal namni tokko namni yaadni namni tokko maal carraan akkasii jedhe carraan akkasii maal? Daadhi maal yaadu tokko kuttuu wadi mee carraa kana yaadame waan araqee taatu. Maanni maraachaa kun hin meeshaan kan barana. Guyyaa guutuu bakkee keessa naanna'aa oolee namni tokko narraa oole. Akka ambulansii abbaa carraa oolee waan tokko daadhi mee carraa kana. Akkati carraa hin qabne illee beeka. To carraa qabaatte sitti nu dhalchitaa miti atis. Chaayinaa wallee ta'u iji keenya walitti xinnaatu ruuzii nyaanne chaayinaa walitti nu dhalchita turte silaatis. Kanatu carraa hin qabne. Ijoolleen abbaa gammachuu kaan Ameerikaa jiru. Kaan asii makiinaa meeqa bitatanii asii hojii meeqa hojjechaa jiru. Asii otoo namni isin dhalche barzaafii tokko dhaabbadhee yoona ija isaatti fayyadamaa. Abbaa gammachuu biyya laatti argatte mee anuma na ergime akkan isin gargaara ilaali. Beekaatis mee akkuma ijoollee namaatti of danda'i mana kireeffadhu yookaan fuudhiitii achi gadi narraa achi gadi bahi. Inuma na jibbisiifte mee amma fuuldura koo teessee. Fuudhi moo itti daati? Ijoolleen gaafa alaa gaafa ijoollee dubaraa gaafa tadhu isa abbaa fakkaatu fuula abbaa fakkaatu naan jedhu fuula kana warra deebite maaltu ishee dheeraa deeru amma kana tuulaan maaltu deeru fuula kee lafa keesse. Bacarraa. Fuula koo lafa kaa'ee. Amma 500 nan bitee siin jedhe miti kana. Qarshii meeqaan na hojjettan? Amma ilaalcha isiniif godhee akkaataa dubbannaa keessan ilaalee akkaataa ilaalcha keessan ilaalee akkaataa isin dhaabbattan illee ilaalee ilaalcha guddaa tokko isiniif godha 150 qofa. Ilaalcha naa goote 150 naaf hojjechuufi? Isa iyyuu jechuudha. Haasaa keessattuu natti tola. Akkaataan dubbannaa keessanii maalan jedhaa haati koo gaafa na eebbistu amma kanan bareechitu isaa faa ilaalcha dhugaa dubbachuufi isin immoo Oromoo ibidire Oromoof ilaalchatu godhama addatti. Ilaalcha isin godhama. Amma yoo naan jalqabin jirtaa? Maallaqi meerree maallaqa waan jalqabaa? Maallaqi kun hoteelaa deebii immoo qabaanii 400 sii kenne. Booda immoo maal deebii maal? Walakkaa sanaan jettee turte. Haa ta'u.
Onengo gulgulu, onego, onego, onengo gulgulu. Kun istoofidha moo teebbii natti fiddanisi? Naannaa hoo kana. Teebbiidha. Xumureera. Kottaa fudhaa xumureera. Kadhatumaan jedhe harka caalaa ittiin fayyadamne. Kottaa xumureera. Amma mee qoy magaazii tokko eessa keessan? Ani hojii tokko hojjedha jedhee ganamaan bahee mana kana keessa barbaade bakka iddoon naaf hin jiru. Eessa keessani magaazii tokko? Magaazii. Egaa xumurameera. Imaanaas innatti laattanis tokko tokkoon xumureera. Wanti hafeeru maallaqa ishee hafte qofa. Akkas diddee maanaa sitti kenne akkasitti diddee na jalaa agatta. Sila. Kana maanaa sitti kenne. Sila mallatteessineerra. Yoo badee ittiin gaafatamu. Akkasumatti naa sirreessitti jedhaniin. Isheen kun moo'an dadhabee itti deebisuu natti dhimin dhugaa. Haanatu si hojjete si kaffala ka birriin kaffalu naa deebisi birricha. Birrii moo? Qarshicha naa deebisi. Qarshii sii kenne kan naa deebisi. Waa takka waan hojjette hin qabu. Na jalaa balleessite kunoo. Sila gaafa walii galle. Kunoo laal. Kana laal. Maashinii. Maaltu hojjetameeniin? Maaltu itti babbaase? Wayni. Sila waliigaltee natti barreessineerra. Maallaqni deebuu jenneerra. Yoo miidhamee ittiin gaafatamu jettaniittu. Isayyuu immoo taaksiin jira. Gibirri jira. Yoo balaan uumames ittiin gaafatamu. Waan baay'ee gocha. Ani isa waan mallatteessa hin qabu amma birrii qarshii naa deebisi. Qarshii maali? Qarshii akka kana hojjenne kaa. Kuna na jalaa tabalaasheessite hin jiru miikoo akka jirutti tabalaashee. Mallatteessineerra waliigalleerra. Isa hafe immoo yoo rifeerii barreessina jechuudha humna koolteera. Qodaa godhatti ganaa rifeerii naa Rifeerii jechuudha balleessina. Maaliif humna kooltee waan ta'eef waan humna kooltee immoo Reenumeessinu. rifeerii barreessu jechuudha fuutee deemtu. Amma akka kana na jalaa gootee ganaa rifeerii naa deem fuula goduraafi deem. Magaazii jira as keessa jira. Jira barbaadee tan dhabeen siin jedhe mana kana keessa iddoon naaf hin jiru. Tarii. Baaftanii gurgurtan moo maal tamma afaan si qabachiise amma kana? Waan goote wayii qabdaati. Waan hin godhin qabu kan hin jedhu tarii namoonni mana keenyaa kun nama namani haatanii gurguratanii jiraata. Gurbaan mana kanaa si caalbaasii moo hixaamoo maaloo jedhee takka caammaa luka tokko mana kanaa baasa. Takka madooshaa mana kanaa baasee hixaan itti mursiisa jedhe. Maaltu si maraachan jedhe ijoolleen nana eenyutu fuudhee moo isatu fuudhee gadi baasee gurgurate moo laata? Dhuguma mucaan mana keenyaa suni abbaa carraa, haadha carraa, harmee carraa kan jedhu kuni tarii isa abbaa carraa itti jalqabee laata. Anu kan isin lachuu nagaan qabdan. Dad. Waan na dhaqee qabdu yaar. Adi isaan si gaggeessaa balleessu. Maal baadii nama godha birrii? Barqee maali? Anoo qarshii mawwee tokkoon sii kennaa dhiin tokko mashee. Maal naan baadii qarshii maali nama godha? Garuuyyuu ijoollee koo kana keessa suma naa wayya. Amma warra kaan godhatan osoo ana qofa godhataniitu ta'e daadi. Silaa jechuudhaan har'a asiin jirtu ati. Ameerikaa keessa teessee hello baby har'a sababa keetiif an Ameerikaa jira itti na bilbiltaa gara biyya kanaatti. Ani immoo si qofa natti baasa ofii kiyyaa asuma keessa jiraadha ture. Garuu maal godhaa hin baay'istan akka lukkuu horii. Amma waa'ee isa darbee isaan dhalchee isa dhaluuf isa dhalchu isa kam na gorsuudha amma kaatee atamu isa jechuudha barbaadde yoo naan jettee amma gana amma daa'ima taatee amma mucaa koo taatee amma waa'ee dhalaa fi dhalchaa na gorsuudhaaf kaatee har'ammoo. Ani jechuun mana kana keessatti nama sammuun tokkoffaa ta'uun qaban ture. Maaltu seenaa ilaaltaa? Qormaata qabna. Maaf hin dubbistu? Qormaata baasaan jira maaf hin dubbistu?
Meme, ita balitti miti. Maaf amma kana dhiphistaa silaa qormaata kan baasu silaa. Maal rakkina qaba amma guyyuma tokko natti himta. Haa, ani waan ana obboleettii kee ta'eef qormaata sitti mun qabachuudha. Maal rakkina qaba. Ati taa'eetii ija keessa na ilaali. Kun eessa si jira? Ka'ii dubbisi. Ka'een dubbisaa garuu irbaata galgalaan hojjedha qormaata irra natti hima. Amma waa'ee raata kee dhiisiiti. Isa mana barumsaatti asii gadii maqaadhaan na waamtu immoo dhiisi. Maanni ati immoo mana barumsaatti sobboleettii kooti asitti sobboleettii kooti garaagarummaa qabamu. Sitti maan jira? Mana barumsaatti ani barsiistuu keeti. Manatti obboleettii kooti. Barsiiftu warri kophee fuutanii mormatti fannifattanii abbaa carraa haadha carraattan immoo nurraa haadha badhaa yoo dandeessan kophee haaraa bitaa. Isayyuu kophee sana tuun qarshii itti buuse qarshii sana adda adda jiran irra ta'ee waliimaa wajjin itti fayyadamna turre. Maali kophichi immoo akka majaasa'u quba keessatti citee. Namni tokko immoo namarraa kutaa hin jiru barsiistu. Namni tokko hundarraa kutaa hin jiru. Namni namaa manuu wallaale. Simmintoo si fiduu sirreessitaatti. Isa beektaniiti. Ijoollettiin nama magaasa tokko naaf idda immoo mucaa taabbiftuu na walii galee deemte kan mi'a namaa diduun. Magaasni na argite moo maali? Dad, gaafadheen ture dubartii tokko jirti dubartittiin ispoortii baratte fakkaata. Gaafa waan dhaqee magaasi koo jedhu ofirra garagaleen akka sadii deebi'e galee. Yoo man jiru ta'ellee jiraa naan jedhiiti na hamani. Ammana kana keessaa gadi si baasuuf. Magaazii kana fuudheenii carraa itti baasaa jedheen isa barreessaa irra taa'e. Har'a yoon borii magaazii itti baasee iftaan immoo madooshaa itti baasaa. Isattaan immoo billaa ittiin ijoollee shunkurtii murmuuna itti baasee hojjedha deenee yaada jiraan. Sammuu biizinesiin qabadhee yaada jiraati fuutee nama hirta. Amma mee silaa naataan jirtani. Atiisi abbaan carraas atiisi naataan hin jirtan. Qobaattan baa ammasitti kan qofa na gargaara. Ana na abdattee gartee? Qabeenya abbaa kootii gurguruu yaadee hormaaf kennuu yaade osoo hin taane abbaan keenya qabeenyaa magaazii maammadooshaa qofa qaba silas mitiire. Noo shemayyoo. Tokkoon haadha kee mana kana bultu mana kana. Madooshaan kunis magaasiin kunis har'a mana kana keessatti dhufee naan galu taanaan tokkoon haadha kee mana kana keessa gadi yaata. Isinitti beeku. Ta'u baannaan booddatti qotatu ta'uu waan qotatu nuufi. Ogeessarra waa baru ogeettii keenya agaafan gaaffis na agaafan. Carraa kutachuuf isinii kanaaf na barbaadanii. Amma isa na waamtaniif natti maati ka'een deema. Amma nama guddaa nama nurra jiru kabajuu waan nurra jiru kottu dhufee jedha abbaan gadaa gaafa eebbisu. Kottu dhufee. Keenya garuu kottoon naan sokkee ta'e. Keenya garuu kottoon naan sokkee ta'e. Ankootiif hankee keessuma kottu gaafa naan sokkee. Kanaafatu ol turu nama. Tokko kootaati. Bacarraa. Amma teessanii wal ciqacaquudhaaf kan na waamtan? Amma badee miti magaaziin keenya qabeenya abbaa keenyaa bade. Ana gootummaa koo dubartiitu narraa fudhachuuf jedhee naanan harkaa ba'e dhiiroon jiru mana kana keessa. Eenyutu deebisa qabeenya abbaa keenya dhaala abbaa keenya. Dhiira amma. Falli tokko si wayya bara namoota baay'eerra si wayya. Dhiirri jiru. Kootiin bade qabeenya abbaa utuu hin jiruumu ati mee dhiira ammati. Akki. Amma gaa maaltu bade naan jetta? Magaazii. Tole gaa magaazicha xaa jedhaa qabadha. Xaa. Inni lammataa maaltu bade jettan? Madooshaa. Isa immoo yaa jedhaa qabadha. Qabanne. Kan sadaffaa maaltu bade? Billaasa shunkurtii ittiin muraan. Wayyo! Arra galgala shunkurtii maaliin hojjan? Har'a gabaabuluu keenya kaa isaan miti kan nuti walii galee mari'achaa jirruu fi namoota hin barbaachifne wajjin kan mariirra jirruuf isaaf. Amma gaa gatii xaa barbaada. Gatii xaa argattan jechuun magaazii argattan jechuudha. Magaazii abbaa keenyaatu badin bakka. Gatii xaa wajjin walitti dhufeechuu hin argamu jechuudha. Abbaa kee waan hin mari'atu.
Abbaan kiyya maaliin mukamaa? Abbaan kiyya maaliin mukamaa qara? Gooti kiyya maaliin murtii? Nuyi jaarsummaa dhufne jaarsummaa cimaa dhufne jaarsummaa hamaatu nu qabate dhimma balaa guddaa irra buunee dhufne kanaaf fuula keessan dura dhaabanne. Jaarsummaan kun maanniree tolee haasaadhaa ka. Mucaa keenya tokkotu mana keessaatii mi'a guuree nu rakkisee ilaa shunkurtiin waan ittiin murannullee dhabne yaaduun kun as jira mana keessatti rakkannee jirra. Kanaaf dhuftanii gurbattii mi'a qoota laashessite deemte sanaaf dhuftanii hin kennu. Hojiin tokko hin hojjetamne kun waan isin hojjenne waan tokko abbaa carraa keessa yaala carraan jalqabaa caammaa carraa lammaffaan kaalsii carraa sadaffaan ajaaksi ittiin kaalsii miidhan yaala carraa keessan. Amma reefu banne. Isin birrii keessan birrii biraan irraa laallachuu dhuftan. Hin kennu. Amma qarshii koonaa fidutti hin kennu mi'a kana hin kennu. Ani immoo sababii billaa kanaatiif shunkurtii waan inni ittiin muruu dhabeen sababii billaa kanaatiif osoo namni tokko nyaata nyaatiin amma yoonaa jira. Osoo nyaata nyaatiin. Ani immoo tokko haasa'u. Magaazii kanatti ixaan buusii carraan buusii jedhee utuun barbaadu maaltu fudhatee jedha mana keessa jala fudhatee badde. Ani nama hojii baree kunoo halkan hirribaa gahee akkasiin godhaa. Nuu deebisaa maaloo ittiin hixaa buusa hixaa. Abbaa carraan hojjedhatti. Maaloo nuu deebisaa. Kunaa gurbaan keessan hin dhufu. Fuula koduraa deemu. Adeemu deemu. Ijumaan arguun barbaadu an gurbaa kana. Waantanni mi'a godhe jalaa godhe. Waantanni mi'a koo godhe lafa kaa'e. Akkanitti na jalaa tabalaa shee. Sinii deebisna. Sinii deebisna. Olii deebisna bakka. Rakkoon qabu ta'a. Kophee koo maal fuudhee baatee? Kophee koo maal fuudhee baatee? Midhaan itti buuse dhimma magaazii manaa dhabee kophee fuudhee beeka maal kanatti buuse dhee ankeetii miila tokkoon dhufteeti. Amma abbaa carraa yaaltanii carraa keessa yaalaa meennatu jedha. Qarshii kan biraas fudhattee deemuuf. Lakki sinii baa kun caammaa sinii baa sinii hin jenne. Deebinaati immoo. Maali? Hojiin hojjedha. Angaraan koo gaafatachi raastuu asii boccina jedha callismi. Hojii yaa godha. Waayinee